VPN majjaana yookaan neetii moobaayiliiti. Innis warri moobaayiliidhaa komentii jalatti waan komentiin isaanii baay'attuuf kuni seenee keessaa baha appileen ati gallakifte jaa kun ammoo ni hundalagu jaa kun ammoo deebi'ee Zain malee moobaayilii hin dalagu akkas jedhan. Gariin ammoo isumaa addanuu hin baafne addanuu baasee warri jallee jira. Hordoftoota xiyya kabajamu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaa harka fuudhu. Har'a Zain osoo hin taane woo humata kan qabadde isiniif dhiyaadhe. Innis moobaayilii maaltu dalaga? Peespoon, Piroo, VPN. Isa kana akkuma beekamu as keessa seentanii gabbuufachuun hojii keessan haa ta'u. Asirratti hogguu dhoofne VPN kan jiru irratti hogguu dhoofne isa kana asirratti dhoofne. Osoo Piroon ta'in isa kanarratti haa dhoofne. Erga isin kanarratti dhoofne isin ammoo daawwaloota jettanii gabbuufatan ammoo oopin jeen seenaa maal akka hojjetu waliin laalla. Kun beeksisa amma kanaaf hojjechuu jiru isa kana akka ta'e ni argitan. Mee dhaamsee maal akka inni fidu isin garsiisa. Asirratti hogguu dhoofne moobaayil firii kan jiru haa olii kanarratti bakka alaabaa isarra keessan moobaayiliin hamma 1, 2, 3 hammasitti hamma 4, 5tti jira. Waan ta'eef amma nuti tiwurra kaa'annee gara jalaatti hogguu gabbuun immoo moobaayil firii news kan jiru moobaayil firii news kan jiru isarra kaa'annu. Mee isarra kaa'anna. Isa kana irra kaa'anna. Erga isarra kaa'annee booda maal ni dalagamoo hin dalagu kan jiru isarratti dhoofnee haa laallu. Mee dura osoo isarratti hin dhoofneen duratti akka isinis soba jettanii ifirra. Kun dogoggoraa teeknikaati. Mee yoon asirratti osoo hin dhoofneen isin garsiisa. Gara yuutuubii seennee haa laallu akka sobaa maal warra jettan asirra dhufnee yuutuubii irratti hogguu dhoofnee ni dalagamoo hin dalagu kanneen jettan mee haa laallu. yuutuubiin irra dhoofne itti bannee isa haa laallummaan tana VPN irra dhufnee kun beeksisa waan ta'eef beeksisa irraa hinnee asirratti immaan tana haa dhoofnu. Irraa deebina waan ta'eef amma sa'aatii 7 qaba. Amma sa'a yoo itti dabaluu feetan bakka tana dhoofitanii 7 irraa ayyan amma kanatti sa'aatii dabalamoo hin daballe kan jedhamu mallattoo X irratti dhoofnee haa laallu. Sa'aatiin duraan 7 turte amma sa'aatii 10 akka taateen argitan hordoftoota xiyya kabajamoo mee gara kaanitti ceenee ilaalla. Ni dalagamoo hin dalagu kan jiru yuutuubitti akka reefuutti deebinee ilaalla. Viidiyoon hin dalagu hundinuu amma akka dalagamni argitan deebi'aadha. Liivii isa kanarratti illee waan fidooyne kun amma liiviidha. Dalagamoo hin dalagu VPN kan jedhamu. Kunoo dalagaa jira amma. Akka dalagaa jiru ni argitan. Gara kaaniin ammoo miidiyaa isin jaalattan bareeda. I love you keessan kan ta'e. Assalaamu alaikum warahmatullahi ajaa'ibaa kanatti. Falmadhaa kanuun jedhu adda dureen qubaanaa rabbiin mirga walqixa kennee eenyuuf illee ta'anan. Hordoftoota ta'e kabajamoo warri isteeppiidhaan viidiyoo nuti gadhiifnu jala yaatan hundi keessanuu akka irraa milkooytan abdii qabna. Garuu immoo warreen isin dhibee warreen immoo hedduu isteeppiidhaan jala yaatanii waan kana hin guutin homii dhiyeessatan hedduu jira. Keessumaa nutti taphatan viidiyoo maaliin guddifachuu yuutuubiin guddifachuu warreen jettan namni miidiyaa ifii tokko sobaan hin jaaru waan ta'eef nuti soberraa eegna.
Kanaaf hojiidhaan hojjennee isin garsiifne waan ta'eef viidiyoon kun hogguu isin geesse dhageeffattanii irraa fayyadamuun hojii keessan haa ta'u. Warreen ammoo miidiyoota garaagaraatiin na hordoftan faayila gara gubbaa dhuftanii sabiskiraayib keessumaa warreen tiiktook asirra dhuftanii viidiyoo guutuu dhageeffachuuf asirratti gad dhooytanii viidiyoon guutuu waan asirratti hin hammilamneef jecha achi dhaqxanii ilaaluu hin dagatinaa. Warreen sabiskiraayibinaaf gootan galatoomaa, warreen ammoo hulii dhufuu teessan ashamaa isiniin jenna. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.